Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii keenya ani Dr. Tsiyoon Jaamaa chaanaalii kanarratti walaagarraa waa'ee fayyaa keenya waan adda addaa walitti dubbachaa jirra. Har'aaf kanneen isinii qabadhee dhiyaadhee waa'ee cirracha kaleeti. Cirracha kalee maal akka ta'e mallattoo isaanii waan adda addaa isiniif dhiyeessa akka nu hordoftan isiniin affeera wallanaa turre. Cirrachi kalee cirracha yookaan dhakaa kalee ujummoo fincaanii yookaan afuuffee fincaanii keessatti uumamu kunis kuufama soogiddaa fi albuuta adda addaatiin kan uumamudha. Yeroo baay'ee cirrachi kalee kan uumamu bishaan fincaan keessa jiru kan albuudotaa fi soogiddaa amma jennee kuufamee amma jennee kan callabbeessuu danda'u yoo xiqqaatee fi albuudoonni fi soogiddoonni fincaan keessa jiran argaman baay'inaan yoo walitti qabamuu danda'an yookaan walitti maxxanuu danda'an dhakaa kenna uumuu ni danda'anii jechuudha. Ka'umsa isaa kan mallattoon cirracha kalee maali kan jiru yoo ilaalle maali dhukkubbii cimaa bukkee yookaan dugda keenyatti nutti dhaga'amu kan karaa mudaan mudditti deemudha. Dhukkubbiin kunis jidduutti hammaachaa jidduutti xiqqaachaa yookaan dhabamaa kan deemuu fi kan dhufudha. Dhukkubbiin akkanaa kuni mallattoo cirracha kalee ta'uu ni danda'a jechuudha. Mallattoon biraa maali? Dhukkubbii yeroo fincaanuu nutti dhaga'amu. Fincaan ammatti fincaanuu barbaadu ta'uu ni danda'a. Kan biraa maali? Ol deebisaa qabaachuu yeroo dhukkubbii kana qabaannu ho'ina qaamaallee qabaachuun cirracha kaleetiin wal qabatee dhufuu ni danda'a. Kun immoo maali? Yoo infekshiniin dhukkuba cirracha kalee waliin infekshinii yoo uumame ho'ina qaamaallee qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Kan biraa fincaan diimachuu yookaan fincaan keessa dhiiga yoo qabaate kunillee dhukkuba cirracha kalee mul'isuu ni danda'a. Kanaan wal qabatee wanti nu saaxilan maali kan jedhu yoo ilaallu akkaan isiniin ka'umsa irratti akkaan isinitti himetti bishaan fincaan keessa jiru kan albuudota fi soogiddoota adda addaa fincaan keessa jiran callabbeessu yoo xiqqaate. Kanaafuu bishaan gahaa ta'e dhuguu dhiisuun wanta nu saaxilu isa guddaadha jechuudha. Namni ga'eessa ta'e tokko kan dhukkuba biraa kan akka dhukkuboonni hin qabaanne bishaan guyyatti hanga liitira 3 takka burcuqqoo 8 dhuguu qaba. Yoo bishaan gahaa kana dhuguu baanne cirracha kaleetiif takka dhakaa kaleetiif saaxilamuu ni dandeenya. Wanni biraa kan nu saaxilu maali? Soogidda nyaata keessatti baay'isanii fayyadamuudha. Soogiddi baay'inaan yoo nyaata keenya keessa jiraate cirracha kalee nutti fiduu ni danda'a. Nyaataan wal qabatee kan biraa maali? Nyaata pirootiinii baay'inaan qaban baay'isanii sooramuun cirracha kaleetiif nu saaxiluu ni danda'a. Kan biraa nyaata mi'aawaa sukkara baay'inaan qabanillee baay'isanii fayyadamuun nu saaxiluu ni danda'a. Wanni biraa nyaata ogzaaleetii baay'inaan of keessaa qaban ogzaaleetiin albuudota amma isiniin jee kan cirracha kalee uuman keessaa isa baay'inaan mul'atudha. Nyaata ogzaaleetii baay'inaan qaban kana fayyadamuun cirracha kaleetiif nu saaxila. Nyaatonni kun maali yoo jenne nyaata akka luuzii, mixaaxisii nuti mixaaxisii jennaani akka mixaaxisii baay'inaan fayyadamu. Waan akka chipsii kan dinnichaarraa hojjetamu jechuu kiyya waan akkasii baay'isanii fudhachuun takka nyaachuun cirracha kaleetiif waan nu saaxilu keessaa isa tokko. Kanaan alatti furdina qaama madaalawaa hin taane yoo qabaannillee cirracha kaleetiif waan nu saaxiluu danda'u. Keessattuu shamarran takka dhalaa yoo ilaalle infekshinii ujummoo fincaaniitiif saaxilamuudha akkanumatti. Kana viidiyoo biraa gizeen hojjedhu isiniif ibsa. Infekshinii ujummoo fincaanii takka afuuffee fincaanii irra deddeebiidhaan qabaachuun illee cirracha kaleetiif waan nu saaxiluu danda'u keessaa isa tokko. Kanneen biraa qoricha tokko kan ogeessa fayyaatiin illee dhukkuba adda addaatiif ajajamuu danda'an akka saayid effektitti
cirracha kaleetiif nu saaxilu ni danda'ani. Qoricha wal qabatee tokko maali antiasidii kan dhukkuba coggaarraatiif fayyadamnu kan kaalshiyeemii of keessaa qabu baay'isnee yoo fayyadamne dhukkuba cirracha kaleetiif nu saaxiluu ni danda'a. Kan biraa viitaamin C baay'inaan fayyadamudha. So wantoonni kun hani amma jee cirracha kaleetiif waan nu saaxiluu danda'ani. Yoo wantoonni kun nu saaxilan akkamitti ofirraa ittisuu dandeenya kan jiru yoo ilaalle wanni guddaan akkaan isin jeetti koomsa isaasanii ofirraa wanti jechuun maali wanni guddaan akka jennitti bishaan gahaa dhuguu dhiisuun waan nu saaxilu. Kanaafuu bishaan gahaa ta'e akkaan isin jeetti nama geessate tokkoof hanga liitira 3tti guyyatti sirriitti dhuguun cirracha kalee nurraa ittisuu ni danda'a. Kan biraa nyaata amma isin jee kan soogidda baay'inaan qaban, kan pirootiinii baay'inaan qaban, kan oogzaaleetii baay'inaan qaban, kan sukkaara baay'inaan qaban ofirraa xiqqeessuu hir'isuu sirriitti fayyadamuun cirracha kaleerraa akka of eegnu waan nu fayyadudha. Kana godhuudhaan cirracha kaleerraa of eeguu ni dandeenya. Wanni biraa kan inni isinitti himuu barbaadu maali? Ogeessa fayyaa yoom dafnee agaruu nu barbaachisa. Kan jechuun mallaattoolee kana yoo qabaanne obviously karaa ogeessa fayyaa deemuu ni barbaachisa. Garuu dafanii deemuun yoom nu barbaachisa kan yoo ilaalle cirrachi kalee kuni ujumuu fincaanii keenya cufuu ni danda'a. Yoo ujumuu fincaanii keenya cufame immoo infekshinii uumuu ni danda'a. Kunis miidhaa baay'ee ta'e kalee keenya irratti fiduu ni danda'a. Kanaafuu osoo kaleen keenya guutumaa guututti dalaguu hin dhaabin dafnee karaa ogeessa fayyaa deemuun ni barbaachisa. Kun yoomi dhukkubni nutti dhagaamu kun yoo baay'ee cimaa ta'e yoo nutti cimaa dhufe dafnee deemuun ni barbaachisa. Ho'ina qaamaa yoo qaban ho'inni qaamaa kan isin jeetti mallattoo infekshinii waan ta'uu danda'uuf infekshiniin immoo cirracha kalee ujumuu fincaanii cufamu wajjin walitti yoo nutti uumame waan kalee keenya baay'ee miidhu waan ta'eef mallattoo cirracha kalee qabaannee sanirratti ammas ho'ina qaamaa yoo qabaanne dafnee karaa mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaan alatti dhukkubbii kanaan wal qabatee ol deebisaa baay'ee yoo qabaanne fincaan keenyallee baay'ee yoo diimatee takka dhiiga baay'inaan yoo qabaatellee dafnee karaa mana yaalaa deemuun waan barbaachisaa ta'edha. Mana yaalaa eega deemnee booda wallaansi adda addaa ni argama. Kan ogeessa fayyaa wajjin walitti dubbachuudhaan wallaansa nuuf ta'u argachuu ni dandeenya jechuudha. Har'aaf waa'ee cirracha kalee kan isin qabee dhiyaadhe kana gaaffii yoo qabaattan akkan isin deebisuu waan jiru yoo jiraatellee astaayitillee yoo qabaattan naaf kommentii irra naa kaayuu ni dandeessanii. Galatooma.